rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akka nuti fayyaa isaanii akka murtan itti nageenya rabbii simbira haa jiraatu. Egaa YouTube haala bifa adda ta'een simbira qabadhee dhufeetii jira. Bifti kunis akkuma argitan haala kamiin akka aadaa biyya keenyaatiin qootti qalamni sanatti agarsiisuuf qabadhee dhufee jira. Turtii gaarii. Hojii keenyaaf kan nu barbaachisu billaadhaa jalqaba irratti kanarraa murannaa jechaadha. Haala kanarraa kaafannaa sana booda si kana bakka kanatti muranna. Kana tokkotti baafanna jechaadha. Kana bifa kanaan lachan isaa erga murannee amma gogaa isaa kan itti baafanna jechaadha. Gogaa isaa haala kanaan itti baafanna. Biyya keenyatti afuufnee hiinee kaanee ibiddaan waan qulqulluu rifeensa isaarraa nuu ba'uu danda'a. Gogaa isaas nyaachuu dandeenya garuu inni biyya Arabaa akkas godhamuu hin danda'amu jechaadha. Akka biyya keenyatti afuufnee guggubuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf gogaa isaatti fayyadamuu hin qabna. Erga akkas godhannee akkasitti gogaa isaarraa baafannee erga haala kanaan gogaa isaatti baafannee kaanee qulqulleessinee amma luka kanaa akkasitti qabsannaa jechaadha. Sekkeeniidhaanis bakki isaan beekamu waan ta'eef haala kanaan baafanna. Erga haala kanaan kana baafannee miilatti baafannee irraa amma bakka kana quba keenyaan ilaallee gurmuu isaarraa bakka kana quba keenyaan ilaallee akkasitti erga kutannee garrachaan ilaalu fatanaan murraa jechaadha. Akkasitti bifa bareedaa ta'een baafannaa jechaadha gara lachanii malee. Erga akkasitti itti baafannee bakki kun daakkuun biyya kana laafaadha. Akkas goonee kana gargar baafanna. Kun saabbaan irraa yookiin abbaan manaa nyaatu jechaadha. Akka aadaa biyya keenyaatti daa'imni nyaattu, ijoolleen nyaattu, abbaatu nyaataa jechaadha. Amma erga siin gaafnee kanatu nu hafaa. Kun bakki isaa akkasitti waan beekamummaa fakkeenyaan akkasitti cabsinee sekkeenii fi billaadhaan akkasitti gargar baafannaa. Sana booda kan ammas bakka lamatti baafannaa. Bakka kun bakka qoshashaan jalaa keessa taa'u dhiqaa isaatti bareeffannaa jechaadha. Haala kanaan lamatti baafannaa jechaadha. Lama kana goonee morma isaa keenya irraa morma isaa ammoo bakki kun akkasitti baafannaa. Morma bakka feenitti baafachuu dandeenya jechaadha. Kana booda luka isaa kana qopheeffannee bakka lamatti akkas baasnee isaan amma asitti finnee lukaa jechaadha. Bakka lamatti baafanne akkasitti kun luka ta'eera.
kanallee haaluma sanaan haala kanaan baafannee jirra jechaadha. Guyyaa galubsiin daakkoo akkuma salphaadha yeroo walitti fudhatu haala salphaadhaan qalachuu ni dandeenya. Viidiyoo kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jabeessaa. Daakkoon akkuma beektan miiccaa barbaaddi. Miiccaa asirratti jabeeffachuu qabna isiniin jedha. Viidiyoo kun kanumaan laata. Hanga viidiyoo biraatti wal arginutti turtii gaarii. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jabeessaa. Galatooma.